Nama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma dusaatti kana isinitti himnaa oduu isaatti kana kan isinitti himummoo ni beenya Shiramuuti. Badii tokko malee poolisootaan gochi reebichaa kan irra ga'ee kan ture Samiraa Mohammadiif hojiin kennamuun isaa ibsame. Badii tokko malee poolisoota namuusa hojii isaaniin alaa gochi reebichaa irra ga'ee ture Samiraa Mohammad giddugala nyaata Tasfaa Biraanitti hojiin kennamee fi hojii eegaluun ishee ibsameera. Kutaa bulchiinsa Laaftootti poolisoota namuusa ogummaa isaanii dagataniin gochi reebichaa irra kan ga'e Samiraan kutaa bulchiinsa magaalichaatti namoota harka qalleeyyiif tajaajila nyaataa dhiyeessuu kan eegale giddugala Tasfaa Biraanitti hojii dhaabbii jalqabuun ishee ibsameera. Akkaataanuma kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeen waadaa seenaniin guyyaa kaleessaa giddugalichatti argamuun waliigaltee hojii mallatteessuu ishee ragaan sekireetiriyaatii pireesii magaalichaarraa argame ni mul'isa. Yuunivarsiitiin Meetiroopolitaanii Kotobee Yuunivarsiitii Barnootaa Kotobee akka jedhamu murtaa'e. Yuunivarsiitiin Meetiroopolitaanii Kotobee duraanii ammaan booda Yuunivarsiitii Barnootaa Kotobee akka ta'u murtaa'uu isaa Yuunivarsiitichi beekseera. Itti waamamni Yuunivarsiitichaas paarlaamaafis jedhameera. Pirezidaantiin Yuunivarsiitichaa Dr. Gabre Masqal Xannaa qaamolee Yuunivarsiitichi amala addaa qabaatee sadarkaa kanarra akka ga'uuf gumaacha olaanaa taasisan galateeffachuu isaa ragaan fuula miidiyaa hawaasummaa Yuunivarsiiticharraa argame ni mul'isa. Daa'imman Afrikaa talaallii farra dhukkuba busaa fudhachuuf akka jiran dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Kunis dhukkuba balaafamaa kana ittisuu keessatti yeroo seena qabeessa ta'edhattis jedhameera. Busaan weerara waggoota kumaaf dhala namaa gidirse yoo ta'u yeroo baay'ee daa'imman kan ajjeesudha. Yaalii jaarraa tokkoon booda talaallii kana argachuun ogummaa fayyaa keessatti milkaa'ina guddaadhas jedhameera. Yaaliin dhukkubicharraa of ittisuu Gaanaa, Keeniyaa fi Maalaawii keessatti erga milkaa'een booda dhaabbanni fayyaa addunyaa talaallichi biyyoota Afrikaa saaraan gadii dabalatee naannolee tatamsa'inni guddaa fi giddugaleessa qabaniif kennamuu jalqabuu qaba jedhe. Hoogganaa olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adaanoo kun taatee seena qabeessadha jedhaniiru. Talaalliin busaa daa'immanii kun saayinsii fi fayyaa ijoolleef to'annoo dhukkubaa busaaf jijjiirama tarkaanfataadhas jedhan. Waggaa waggaatti lubbuu daa'immanii kumaatamaan lakkaa'amanii oolchuu danda'as jedhaniiru. Afrikaa keessatti bara 2019 qofa ijoolleen 200,000 fi 60,000 ta'an dhukkubichaan lubbuu isaanii dhabaniiru. Yaaliin bara 2015tti gabaafame talaallichi dhukkubsataa 10 keessaa 4 irraa dhukkubicha ittisuu danda'a. Isaan keessaa warreen haala cimaa keessa jiranii fi dhiiga haaraa gara caasaa qaama isaaniitti darbuu qabu immoo 10 keessaa 3 irratti hojjeteera. Haa ta'u malee talaallicha hojjechuudhaaf doosii 4 kennamuu ijaa qabuuf hojii irra ooluu danda'a kan jedhu shakkiin jira. Doosiiwwan 3 jalqaba daa'imman dhalatee baatii 5ffaa, 6ffaa, 7ffaatti kennamuu qaba. Inni dhumaa baatii 8ffaatti kennamuu qabas jedhameera. Talaalliin dhukkuba busaa kun waggoota 100f qoratamaa kan turee fi amma lubbuu daa'imman Afrikaa hedduu oolchuun kan danda'amu akka ta'e himameera. Talaalliin dhukkuba kanaa waggoota kana hundumaa keessatti maaliif argamuu dadhabe jedhamee gaaffii ka'uufis dhukkubni busaa maxxantuu vaayirasii koovid caalaa walxaxaa fi balaafamtuu taateen sababa uumamuufidhas jedhameera jechuun BBCtu gabaase. Oduu keenya biyya alaatiin manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii dhimma Tigraay ilaalchisee ajandaa nagaa fi tasgabbii Afrikaa keessatti jedhu jalatti koora banaa geggeesseen Itoophiyaan aangawoota UN biyya isheetii ari'uu cimsee mormeera. Barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres koora mana maree nageenya mootummoota gamtoomanii kanarratti argamuun ibsa kennaniin Itoophiyaan aangawoota UN biyya isheetii ari'uu hin dandeessu jechuun kana gochuu isheetti ammoo seera idil addunyaa cabsiteetti jedhan. Itoophiyaan aangawoota UN biyya isheetii ari'uun chaartera dhaabbatichaa kan cabsedha kan jedhan barreessaa olaanaa UN kun mootummaan Itoophiyaa yakka raawwataniiru kan jedhu yoo qabaate barreeffamaan dhiyeessus jedhaniiru. Jimaata darbe ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin si'a lama akka waliin dubbatan kan kaasan Guterres ari'amuu aangawootaa irratti ragaa akka erganiif gaafachuu himan. Garuu hanga ammaatti gaaffii yookaan ragaa dhiyeessuu gaafadheef deebii hin argannes jedhan. Walitti bu'iinsi akka dhaabbatu gargaarsi namoomaa bakka hundaa nama
barbaachisuuf hunda bira akka ga'uuf Itoophiyaa keessatti karaa mariitiin rakkoon akka furamu waan hundaa ni goona kan jedhan Antonio Guterres namoonni osoo rasaasaan du'anii yookaan beelaan du'anii ilaaluu hin qabnu jechuunis dubbatan. Koora mana maree nageenya mootummoota gamtoomanii kanarratti bakka bu'aan mootummaa Itoophiyaa ambaasadar Taayyee Asqasillaasee ammoo ejjennoo Itoophiyaa fi sababoota ittiin miseensonni torban UN ittiin ari'aman jedhan dhiyeessaniiru. Hojjettoonni UN ari'aman kunneen lakkoofsa namoota miidhamanii jedhaman akka malee ol kaasuu, sababa beelaatiin akka namni du'etti uumuu, akkasumas mooraa UN eegumsi taasifamuuf keessatti finciltoota hidhatan affeeruu ibsuun maaliif akka ari'an ibsan. Yakkawwan hedduu eeruudhaan hojjetaan UN dhaabbata alaa irraa qajeelfama gaafachuus ta'e fudhachuu, akkasumas odeeffannoo sababa itti gaafatamummaa irra jiraniif argatan kamiyyuu qooduu hin qaban jedhan. Itoophiyaan eenyu akka seenu, akka bahuu fi turuu danda'u murteessuudhaaf mirga walabaa qabdi kan jedhan ambaasadar Taayyeen seerawwanii fi dambiiwwan idil-addunyaa jiran garaagaraa eeruun tarkaanfiin biyyattiin fudhatte bu'uura seeraa qabaachuu ibsaniiru. Biyyoonni mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii 14 ta'an koora kanarratti argamanii yaada isaanii kan kennan yoo ta'u, caalaan isaanii Itoophiyaan hojjettoota UN ari'uun sirrii miti jedhan. Hojjettoonni UN Itoophiyaan ariite kunneen daa'imman dabalatee lammiilee biyyattiif gargaarsa namoomaa dhiyeessuun lubbuu baraaruuf hojjechaa jiru waan ta'eef haala kamiiniyyuu sababni fudhatama kan hin qabnedha jechuun tarkaanfii Itoophiyaan fudhatte kanaaf sababni dhugoomsu hin jirus jedhan. Koora kana pirezidaantummaan kan geggeessite Keeniyaa yoo taatu, biyyoonni akka koorri kun taa'amuuf gaafatan ammoo Astooniyaa, Fireensi, Ayirlaand, Noorweey, UK fi US turan. Erga waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabamee kaasee dhimma biyyattii irratti miseensonni mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii koora taa'uun isaanii kan roobii galgalaa kun si'a 14ffaa ta'uu isaati. Erga Itoophiyaan fulbaana 30 aangawoonni UN olaanoon 7 sa'aatii 72 keessatti biyya isheetii akka ba'aniif ajajje ammoo koorri amma taa'ame kun kan lammataati jechuun kan gabaase BBCdha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabanne kanan gammaa ture odicha isinitti himuun kan isin faana ture ani Leenyaa Shiiramuutii qophiileen FIB TV kanneen biroon itti fufuutii daawwadhaa oolmaa gaarii.